Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti tiksee eegee hanga isaan kaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenyaan akkasumas guutummaa addunyaatti afaan uumama isaa hundumaadhaan kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galanni ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa sadaffaa kitaabilee kakuu haaraadha barachaa kan jirru. Barumsa kanaan kutaa 25ffaa darbeen raajota xixiqqoo keessaatu sadaffaa kan ta'e raajicha Miikiyaas kan jedhu ilaalleerra. Walumaa galatti amma ammaatti raajota 7 ilaalleerra jechuudha. Warreen gurguddoo arfanii fi xixiqqoo keessaa 3 ilaallee guyyaa irraa kan ofirreeffaa itti fufnaa jechuudha kutaa 26ffaadhaan. Waaqayyo Abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedha isaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Saddeettaffaatti kan ilaallu raajii Iyyu'eelidha. Akkuma barsiifanne jalqaba waa'ee raajichaa waa tokko lama erga dubbannee booda gara kitaaba isaatti immoo ni deemnaa jechuudha. Iyyu'eel jechuun hiikkaan makaasaa Waaqayyo gooftaadha, Waaqayyo fayyisaadha jechuudha. Abbaan isaa akka Tiwufiitii mana kiristaanaatti abbaan isaa Baatu'eel, haati isaa immoo Mersuulaa jedhamu. Raajiin kun akkuma raajota warreen dursinee kaasaa turre baay'ee isaanii dachee Yihuudaa irratti achumatti kan guddatee fi achumatti kan barsiisedha. Dachee Yihuudaa yeroo jennu obbolaawwan dhiyoo seentan yoo jiraattan tarii dursinee barachaa kan turre Israa'el bakka lamatti qoodamtee erga sanaa boodadha. Dachee Yihuudaa kan jennu naannoo Yerusaalem kan jiru Beeteliheem dabalatee warreen Yihuudaa jedhaman bakka isaan jiraatanidha. Yihuudota jechuukooti. Warreen gara kaabaadhaan jiran immoo Israa'el jedhamuudhaan qofaatti fottoqanii kanneen jiraatan isaan immoo ni jiru jechuudha. Raajichi kun guutummaa kan barsiiseef raajis kan dubbate namoota kanaafidha jechuudha. Warreen Yihuudaadhaaf malee warreen saboota Israa'el ta'anii gara kaabaa jiraachaa warreen turan yookiin immoo maqaan isaanii Israa'el kan jedhame magaalli isaanii Samaariyaa. Isaan kanaaf waa tokkoyyuu hin dubbanne raajichi Iyyu'eel isaan kanaaf hin dubbanne. Dabalataan illee kitaaba isaa keessatti haala addaatiin kan biraa kan argannu raajichi kun waa'ee mootota Yihuudaas haa ta'u mootota Israa'el tokkollee hin kaasne. Tokko isaan hin caqasne. Kanarraa kan ka'e bara inni jiraate illee sirriitti hin beekamu. Sirriitti hin beekamu. Baabiloon booji'amuu gara Baabiloonitti taasifame duradha moo isa boodadha kan jiraate kan jedhuudhaaf abboonni hayyoonni mana kiristaanaa yaada adda addaa kennaniiru. Booji'amuu gara Israa'elitti gara Baabiloonitti taasifame dursee jiraachaa ture bara Isaayyaas fa'a isaaniin dursee jiraachaa ture kan jedhan ni jiru. Akkasumas hayyoonni tokko tokko immoo lakkii Yerusaalem erga booji'amtee booda gara Baabiloonitti erga bu'anii booda Baabiloonii deebi'uu isaanii irratti kan barreeffamedha kan jedhanis ni jiru jechuudha. Dhalli isaanii miti akkas kan jedhani warreen Baabiloonii boodadha booji'amuu Baabiloonii boodadha warreen jedhani kitaaba isaa sababa taasifachuutiidha. Yaa lamaanuu gama lamaanii kanneen jiran kitaabumadha kan isaan sababa taasifatanii. Warreen isa boodadha jedhan maal sababni isaanii raajichi Iyyu'eel akkuma jalqaba dursee dubbadhee waa'ee mootota kanaa tokkoyyuu hin kaasne. Ittiyyuu waa'ee lubootaa kaasa.
waa'ee lubootaa kaasaa. Engidiህ barri bakka sadiitti qoodama. Kan jalqabaa bara raajotaadha. Bara abbootii ture. Itti aanee bara moototaa ture. Kan sadaffaatti immoo bara lubootaa jedhamuudhaan bakka sadiitti qoodama. Yerusaalem erga booji'amanii booda erga deebi'anii booda Baabiloon erga deebi'anii booda jechaadha saboonni Yihuudaa mootiin hin turre sana booda mootiin dhaabbateera. Lubootadha kan bulchaa ture. Innaa kitaabni kun waa'ee lubootaa dubbata malee waa'ee mootaa dubbatu. Kanaaf isa boodadha jechuudhaan caqasaniiru. Dabalataan immoo warreen gara Yerusaalem osoo hin booji'amin dura gara Baabiloon osoo isaan hin deemin dura ture warreen jedhan immoo maal saba kaasaniiru. Raajota tokko waa'ee booji'amuu dhaaf kan inni dubbate barreeffamee jira raajiiwwan inni dubbate. Inni kun gara fuulduraatti waan ta'uudhaaf raajii kan raawwatu dubbatedha. Dabalataan immoo maqaa mootaan kaasiin hafuunsaa immoo mootonni turan tokko baay'ee daa'imummaatti aangoo kan isaan qabatanii. Fakkeenyaaf kan akka Yo'aas of fudhanne Iyyoosiyaas baay'ee ijoollummaa isaattidha kan inni mootummaa isaa taa'ee naannoo waggaa torbaatti daa'ima waggaa torbaa ta'e akka inni aangoo mootummaa qabatenna. Isaan kana maqaa isaaniitti caqasu jedhuudhaan dhiiseetu jedhanii akkanatti hiikaniiru. Kanaaf haala kanaatiin sababa lama kaa'aniiru jechuudha. Ta'es garuu xiqqoo ishee kan fakkaatu Yerusaalem osoo Yerusaalemitti gara Baabiloonitti osoo isaan hin booji'amin dura kan ture kan jiru xiqqoo ishee gara kanaatti gara fudhatamutti dhufa. Garuu haa ta'u beekamee bara kana kan jedhame hin jiru. Innaa raajichi kun Iyyu'eel jechuu kooti. Warreen biroo caalaa raajota warreen biroo caalaatti waa'ee hafuura qulqulluu kan barreesse ta'uu isaatiin raajicha Pheenxeqoostee jedhamuudhaan waamama. Akkasumas kitaabolee Musee immoo si'a 25 kitaaba isaa boqonnaa 3 qabdu keessa isaatiin immoo raajii Oriitii jedhamuudhaan maqaa kanaan abbootonni ni waamu. Waa'ee Iyyu'eel amma kanaa yoo jenne gara kitaaba isaatti dabarra. Kitaaba raajii Iyyu'eel kun akkuma jalqaba dursee dubbadde dachee Yihuudaa irratti kan barreeffamedha kitaabni kun. Kitaabni guutummaatti kaayyoon isaa waa'ee karoora Waaqayyoo dhala namaatti kan inni qabu kan ibsudha. Karoora Waaqayyoo dhala namaatti kan inni qabu kan inni ibsudha. Waaqayyo maal taasiseera yeroo sanatti jechaadha afaan adda addaatiin sababoota isaatti dubbateera. Fakkeenyaaf hawwaannisa kaasuudhaan. Hawwaannisni ka'ee wanta jiru hundumaa nyaachuudhaan balleesseera goggogseera jechuudha. Akkasumas immoo gogiinsi dhufeera. Gogiinsi immoo baalli mukoota jiranii hundumtuu irraa dhumuudhaan biyya keessatti gogiinsi ta'eera. Akkasumallee akka booji'aman taasisuudhaan booji'amanii biyya isaanii gadhiisuudhaan akka isaan alagoota jiraatan taasisuudhaanis kanaanis isaanitti dubbateera. Boodas immoo maal taasiseera? Kabaja isaarraa akka qooddataniidhaafis immoo hafuura isaallee dhala namaadhaaf kenneerannaa. Waaqayyo koorraa dhala namaadhaaf kana hundumaadha barsiisuudhaan gara daandiitti deebisu hafuura isaas kennu jechuudha. Kanaaf waan jireenya bara baraa argataa jechuudha. Hawwaanni isaanii wanti dacheen jiru hundumtuu dhangaan hundumtuu baduusaa fakkeenya waan intinaadha. Dhalli namaa cubbuu hawwaannisa kan jedhame cubbuun dachee Waaqayyoo kan taate dhala namaa kana maal taasiseera? Qulqullummaarraa qajeelummaarraatii gara hin taanetti deebiseera. Gara cubbuutti galcheera. Gara Waaqayyoo adda ba'utti galcheera. Gogiinsi immoo dhalli namaa ingirii Waaqayyoo yoo adda ba'e ni gogee jedhama. Baalli akkuma gaafa kutamee hundee isaarraa baalli mukti gaafa jigu ni goga. Akkuma kanaa namnis Waaqayyo irraa gaafa adda ba'u hundee kan ta'e Waaqayyo irraa hin gogaa jechuudha. Kanaan barsiise booji'amuudhaanis immoo harka diinaatiin dabarsuudhaan akka isaan irraa baratan taasise hafuura isaas immoo dhala namaadhaaf kenne jechuudha. Kana dubbata kitaabni kuni. Kitaabni raajota biroo ingirii kitaaba raajii Iyyu'eel adda kan taasisu inni guddaan tokkos kanadha. Kamidha? Kitaabni raajota warreen kaanii baay'een isaa waa'ee gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos dubbata. Fayyinanni dhala namaadhaaf qopheesse jechuudha. Nama ta'uusaa
yeroo dhalatu dubroorraa akka inni dhalatu, Beetelemitti akka inni dhalatu, waa'ee cuubbaasaa, waa'ee barumsa eegaluusaa, dabalataan fannifamuu du'aa ka'uusaa isaan kan hundumaa dubbatu raajonni warreen kaanii. Raajichi Yuu'eel immoo isaan kaan hundumaa caala dursine akkuma kaasne waa'ee hafuura qulqulluu baay'isee kan dubbatudha. Waaqayyo guyyaa sanatti hafuura koo hundumaarra nan bulchaa ijoolleen keessa hundumtuu raajii dubbatu jechuudhaan gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos gara samiitti ol ba'ee guyyaa kurnaffaatti kan inni erge waa'ee hafuura qulqulluu Iyyu'eel dursee kan dubbate jechuudha kitaaba isaatti argamu. Innaa waa'ee hafuura qulqulluu haala kanaatiin ibseeraa jechuudha. Egaan kitaabni isaa kun waliigalatti kitaaba boqonnaa sadiidha kan inni qabu. Boqonnaa sadan kana bakka sadiitti qoodnee ilaaluu ni dandeenya. Kan jalqabaa tuutni hawwaannisaa Yihuudaa akka weeraredha. Inni kun egaa gaafa gara foonummaatiin otoo hin taane hiikkaan isaa inni guddaan maalidha? Dhala namaa kana hawwaannisa kan jedhame cubbuun Waaqayyo irraatuu adda nama baasee haawusaa cubbuutti na cubbuudhaan hundumtuu bakka kan balleessi ta'e akka inni qaban kan agarsiisudha. Isa booda gogiinsi ta'es immoo dhalli namaa Waaqayyo irraa adda waan ta'eedhaaf goguusaa kan dubbatudha. Hamma kana kan hundumtuu ta'eera jechuudhaan afaan kan hundumaadhaan Waaqayyo dubbachuusaa agarsiisa. Kan sadi boqonnaa lammaffaa immoo diinni dhufe akka isaan weeraramuu yookiin booji'amuunis immoo kun mataan isaa afaanidha. Kunis afaanidha. Waaqayyo kallattii kanaadhaan nama ni barsiisa. Yoo isaan sagalee Waaqayyoo dhaga'uudha jedhan itti iyyuu kana sodaachuudhaan akka isaan ajajaman gochuus danda'a Waaqayyo. Innaa booji'amanii harka diinaa jalatti erga bubbulaa turanii booda deebi'ee kan dhufus immoo wanta gaarii dudduubaan kan jedhu abdii akkasii dubarra kan ta'udha. Kan biraas immoo waa'ee hafuura qulqulluu ni dubbata. Boqonnaan lammaffaan dursinee kan kaasne duuka bootaaf kan bu'e hafuurri qulqulluun dursee raajichi kun hafuura qulqulluudhaan waa'ee kanaa dubbateera jechuudha. Boqonnaa sadaffaa fi kan dhumaan immoo waa'ee guyyittii Waaqayyoo ishee guddoo sanaa kan jedhu kan agarsiisudha. Guyyittii Waaqayyoo kan jedhamte kitaaba isaatti bakka baay'eetti ibsamteetti guyyittii Waaqayyoo kan jedhu guyyaatti dhufaatii Waaqayyoodha. Ishee xumuraa jechuudha. Dhufaatii gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos ishee hin beekamin gara fuulduraatti abdii dhaanu kiristaanonni kan eeggannu jechuudha. Guyyaan kun ba'uunis kiristaanotaaf abdiidha. Abdiidhaan ingirii kiristaana kan jedhamu amantaa sirrii qabatee kan jirudhaa fi hojii gaariidhaan kan jiraatudha. Namni akkasii kiristaana jedhama. Namoota akkasiidhaaf kun maalidhaa? Abdiin kun guyyittiin Waaqayyoo kan jedhamtu kun abdiidhaan kan isaan eeggatanidha jechuudha. Innaa waa'ee ishee ni dubbata. Walumaa galatti kitaabni raajii Iyyu'eeliif waa'eensaa gabaabinaan kana fakkaata. Kan itti aansine ilaallu sagalaffaa irratti raajii biraatiin kan itti fufnudha. Har'aaf asumarratti nu haa ga'u kan nu barsiise abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.